Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota amanuu Yoonaas Tuubii har'a viidiyoo ajaa'iba ta'u qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanaan dura viidiyoo garaagaraa isiniif hojjechaa turuun koo ni yaadatamaa. Namoonni viidiyoo kanaan dura gadhiisaa ture hin ilaalle yuutuub koo jala seenuudhaan ilaaluu ni dandeessu isiniin jedha. Har'a immoo akkamitti telegiraamii keenya nama biraan fayyadamaa jiraachuu fi fayyadamaa jiraachuu dhabuusaa akkamitti akka ilaaluun isinitti agarsiisaa. Amma xumura qophii keenyaa kanatti na wajjin turan afeerraa kootii. Jalqaba maatii yuutuubii kootii kana kan ta'an sabskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatinaa isiniin jedha. Appilikeeshinii telegiraamii keenya kan fayyadamu jechuudha. Kunuunsa kana fayyadamu kan seenaa ergi seennee booddee asii gaafa fuula jalqabaa irra ilaaltan sarri sadii wayii ni mul'ata kun hundinaa jechuudha. Isinitti agarsiisuuf kunuunsa ishee kana seentuu ergi seentanii booddee akkasittiin isiniin fida. Gaafa akkasittiin isinii fidu profaayilii keessan gaafa akka ittiin isinii fidu kana booda seetingii seentu. Seetingii kan jedhu kun hundina asii seetingii kan jedhu kan seentu. Ergi seentanii booddee akkas xiqqoo ol harkisuudhaan device kan jedhu kun addaatti ni argama. Device seentu. Ergi seentanii booddee asitti device kan jedhu kan jalatti waan garaagaraa mobaayilii garaagaraatiin fayyadamaa jiru yoo ta'e namni kan biraan fayyadamaa jiru ta'e fayyadamaa jiru ta'e isaa akkasittiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani appilikeeshinii telegiraamiin jalqaba fayyadamaa jiru isa amma onlaayinii irra jiru kan jechuudha. Android telegiraam Android 832 kan jedhu kana jechuudha. Inni lammataa immoo hulluu giraamii wanti argamu jira. Isaanis fayyadamaa sababa jiruu fi inni amma onlaayinii irra jiru sanas adda irratti agarsiisaa jechuudha. Kana akkamittiin akka balleessitan isinitti agarsiisaa na hordofaa. Balleessuu barbaaddanii asii kunuuna terminate all other suggestions kan jedhu kan ni jira. Ishee kana seentu. Kana akka gootu ergi gootanii booda asii kana tuttu ishee kana gaafa tuttanii terminaat amma aktiivii kan ta'e jiru isaan ammatti fayyadamaa kan jiru kana duwwaadha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo gabaabduu kanarraa waa hedduu akka hubattan abdii guddaan qaba. Namoonni yuutuubii kana faaraa taatan akkasumas hiriyoota keessaniin ga'an isiniin jedha. Sabskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.